iddoo dhaaba marartoo ko jedhee waammata. Miidhagina kan dhabsiisu waan namni qabu hundumaa boca dhabsiisee. Boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasee hamma namaatti. Waaqayyo isa lafa namaa qabate, laphee namaa isa qabate, hafuura namaa isa qabate, jireenya namaa isa qabate. Fayyaan kennaa fatile, nagaan kennaa fatile, hojiin kennaa fatile, mul'anni kennaa fatile. Apa yang mesti disah? Mulanya kalau hara harga, hari tadi beda lagi. Nagaan gooftaa Yesuus isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Waaqayyoon abbaa keenya guddaa guddisnee in galateeffannaa. Waaqayyo inni yeroo bareedaa miidhagaa kana nuu kenne, yeroo isa wajjin haasofnu nuu kenne, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galata guddaa haa fudhatu. Amiin. Adda keenya walitti lukunnee Waaqayyoof galata. Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa raajicha Isaayaas boqonnaa 34 lakkoofsa 8 akkasumas immoo boqonnaa 27 lakkoofsa 1 jalqabee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Isaayaas 34 lakkoofsa 8. Waaqayyo guyyaa itti ijaa baafatu, bara itti Xiyoonii fi gatii ishee baasuu qaba. Ameen. Yeroo sanatti 27 Waaqayyo billaasaa isa sodaachisaadhaan, isa qaramaadhaa fi jabaadhaan, Leewwataan bofa isaa murtottifamu, Leewwataan bofa isaa marmaramaa sanaa in adaba. Jawwee guddaa isa galaanatti galus in ajjeesa. Yommus Waaqayyo wal jalaa qabaatii weeddisaa, iddoo dhaaba mukaa waynii isa namatti tolu sanaaf weeddisaa. Ani Waaqayyo eegduu isaati. Yeroo hundumaa bishaan nan obaasa. Namni tokkollee akka isa hin miinetti halkaniif guyyaa isa nan eega. Ani si'achi isatti hin aaru. Qoraattii fi kosorruun yoo jiraatanis lola isaanitti nan kaasa. Dafeessi ibiddaan gubee isaan nan barbadeessa. Yookiis immoo anatti kooluu hagalani. Anaa wajjinis nagaa habuusanii in jedha. Bara dhufutti Yaaqoobii idda iyyaafata. Bara dhufutti Yaaqoob idda iyyaafata. Israa'elii hudhee in daraara. Ijji inni godhatus biyya lafaarraa in guutaa. Ameen. Ameen. In kadhanna Waaqayyoon. In kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyoo gooftaa maccaa guddaa guddisnee si galateeffannaa. Maqaa ilma kee gooftaa Iyesuus Kiristoosiin ulfinneef galanni siif haa baay'atu. Ameen. Gaarummaa kee dinqisiisaadhaan yaa Waaqayyoo amanamaa qulqulluu yeroo dinqisiisaa yeroo ajaa'ibsiisaa kan uumuu laattee bara yaa Waaqayyoo gooftaa maccaa isa keessaa itti jiraanne dabarreef si galateeffannee bara qola keenya dura jirutti yaa Waaqayyo gooftaa maccaa akkas kadhannuuf balbalaa ulfinaa waan nurratti barteef maqaan kee maqaa Yesuus Kiristoosiin guddaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Amma immoo yaa Waaqayyo Abbaa bara keenya irratti akkatti sagalee ergitu
bara nuraattee yaa Waaqayyo gooftaa maccaa akkatti dubbiirratti nu baaftu barri fuula keenya dura jiru bara itti hin dabalannu bara itti daraarru bara itti yaa Waaqayyo gooftaa maccaa itti keenya addunyaa kana guutu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin barri kun yaa Waaqayyo qixannumaatiin bara eebbaa nuuf haa ta'u. Sagalee kee kanaan nu jajjabeessi nu wajjin ta'i maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaanii sagalee Waaqayyoo ani amma dubbisee maxaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 34 lakkoofsa 8 fi maxaafa Isaayyaasuma boqonnaa 27 lakkoofsa 1 kaasee hamma lakkoofsa 6 gidduutti kan jiru irratti kan hundaa'e mata duree ani irratti dubbadhu boqonnaa 34 lakkoofsa 8 lashee jirtu yeroo ta'u Waaqayyo bara itti ijjaabaa fannoo fi bara itti gatee nu baasu fideera Waaqayyo. Ameen. Barana Waaqayyo gatii keenya nu deebisa. Ameen. Harka keessan kaasaati Waaqayyo barana gatii koo naa deebisa dhaame. Waaqayyo barana gatii koo naa deebisa. Kana qofa miti Waaqayyo dursee diina keessa irratti ijjaabaa Waaqayyo. Ameen. Bara ijjaabaa Waaqayyo diina keenya irratti bara ijjaabaadha. Akkasumas immoo anaaf isiniif immoo Waaqayyo bara itti gatii keenya nu deebisudha Waaqayyo gooftaa maqaa. Egaa raajicha Isaayyaas boqonnaan 34 boqonnaan 32 boqonnaan 35 akkasuma boqonnaan 27 wal qabatanii kan adeeman yeroo ta'anii seenaa adeemsa ijoollee Israa'el keessatti kutaan 27 bara jiru yeroo Israa'el ciniinsuu guddaa yeroo Israa'el ba'aa guddaa keessa turtedha. Israa'el Waaqayyo gooftaan maccaa baay'ee kan jaallatu maqaa marartoodhaan kan waammatu Waaqayyo gooftaan maccaa maqaa masoo maqaa gurguddaa hedduudhaan kan jaallatu akka jedhee ishee waama. Waaqayyo jaalala bara baraadhaan kanas si jaalladhe hidhaa jaalalaatiin kanan ofitti si qabadhe jedhee maqaa miidhaginaa hedduudhaanii saba ofisaatii waammatudha Israa'el. Kanaaf Isaayyaas 27 lakkoofsa 2 iddoo dhaaba marartoo koo jedhee waammata. Iddoon dhaabni kun iddoo Waaqayyo gooftaan maccaa hidda waynii dhaabbate ija waynii irraa ganfatu lafa marartoosaa lafa jaalalleessaa lafa inni itti waan addaa facaafate iddoo aarsaaf kan ta'u kan inni irraa argatudha. Inni kun immoo mallattoo waldaa kiristaanaa ishee lafa qonnaa Waaqayyo taate iddoo dhaaba Waaqayyo kan taate mallattoo waldaa kiristaanaa ta'e hadha nuti dubbataa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 19 jalqabe. Kana qofa miti Tsiyoon jedhee ishee waammata. Tsiyoon jechuun immoo kan iftu kan calaqqistu simboo qabeetti masaraa iddoo jedha jedhe Waaqayyo gooftaan maccaa Israa'el ishee hedduu jaallatu kana maqaa marartoo akka kanaatiin waammata. Iddoo ol jedhaadha kan ishee dhaabbate biyya Mooriyaa jedhamurraa yoo xinnaate faana miilla namaatti 150 iddoo ol kaatee jirtu yeroo ta'u mandarattiin kun isheen Tsiyoon jedhamtu saba Waaqayyoo ijoollee Waaqayyo hundumaa guutummaadhaan kan agarsiistu tokkummaa ijoollee Waaqayyoodha. Egaan Waaqayyo gooftaan maccaa iddoo dhaaba isaa kana iddoo mallattoo isaa kana iddoo baay'ee jaallate kana iddoo baay'ee mararsiifatu kana kallattii garagaraadhaan yeroo dheeraa gaafa wajjin jiraatu diinni wal'aansoo irratti bana. Diinatu lola irratti bane. Diinatu qoccolloo irratti bane. Diinatu boqonnaa ishee dhoowwate. Maalidha laata? Israa'el akka isheen iddoo dhaaba Waaqayyoo taatee itti hin fufne akkaataatti diinni ishee lole. Diinni ijoollee Waaqayyoo maalidha laata? Sagalee Waaqayyoo maal nu barsiisa? Raajicha Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 1 kaasnee hamma 7tti yoo fudhannee ilaalle keessumaa lakkoofsi lamaan inni jalqabaa lamaan wantoota gurguddaa sadii nutti dubbata. Nana mana Waaqayyo hafuurota kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin irra nu hojjechiisa ganamaa kana. Ameen. Irra nu hojjechiisa baraana. Ameen. Inni jalqabaa akka kanaa jedha. Sagalee Waaqayyo raajicha Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 1 yeroo sanatti jedha bara Israa'eliif ijaa fidu
dursee waaqayyo waan hojjetu akka kanaa jedha billaasaa isa sodaachisaa isa qaramaa isa humna qabeessaanii lewwaataan bofa jedha isa murxuxxifamaa isa marmaramaa maal jechuudha laata kun maal inni kun bofti marmaramaan inni murxuxxifamaan jedhamu kun maalidha laata bara duriitti akka sagalee waaqayyo keessatti agarru inni kun mallattoo isa jireenya namaa boca dhabsiisu simboo dhabsiisu miidhagina kan dhabsiisu ulfinni waaqayyo akka inni mul'anne kan godhu diina waaqayyoodhaa fi diina qulqullootaa kan ta'edha nagaa namaa boca dhabsiisaa fayyaa namaa boca dhabsiisaa dinagdee namaa boca dhabsiisaa abjuu namaa boca dhabsiisaa lewaataan inni jedhamu kun bofa marmaramaa bofa immoo murxuxxifamaa hundumaatti darbatamee waraana hundumaa nyaata hundumaa dhiiba hundumaa balleessa kanaan waaqayyo gooftaan maccaa irratti ulfaachaa ture kana maal godhe lafa gadhiisii lafa bineensi keessa deemu lafa horiin keessa socho'u lafa horiin akka garaasaa keessa sirbu godhe lafa kaa'e inni lammaffaan diinni ijoollee waaqayyo kanuma keessa kan jiru raajicha Isaayyaas 27 akka kanaa jedha bofa murxuxfamoo jedhe booda immoo maqaansaa Rahaab jedhama Rahaab jawwee galaanaadha kun isa kallattii lammaffaadhaan diinni ijoollee Israa'el loludha Rahaab jechuun maqaansaa bal'aa diriirfataa jechuu yeroo ta'u diina ijoollee waaqayyoodha diina saba waaqayyoodha inni lammaffaa kun keessumaa Rahaab inni jedhamu Isaayyaas 30 lakkoofsa 7 Isaayyaas 51 sagalee kaasii nama 10tti kutaa kana keessatti kan argannudha inni kun immoo galaanatti gala galaana keessatti gala iddoon jiraachuusaa iddoon buufatasaa galaana keessadha ilquudhaw melooriyaa kanaaf biftisaa akka bulguu yoo namni ilaale kan nama jibbisiisu kanaaf bara duriitti waggaadhaan dhaqabee isa bulguu kana aasaan dhiyaatame saani laatamti hoolaan laatamaa re'een laatamti qabeenya namni qabu hundinuu guuramee dhaqeessatte waggaan lagatti itti dhibaafatamee waaqa tolfamaa kanaaf in sagadama Yesuus gooftaadha mee Yesuus gooftaadha jedhame Yesuus gooftaadha jedhame afaan warra faranjootaatti moonister jedhamuun bifa kan dhabsiisu simboo kan dhabsiisu miidhagina kan dhabsiisu waan namni qabu hundumaa boca dhabsiise akka inni isa ingiliffaan difoon jedhamu bifa bokkisaa bifa dhigaasisaa akka bulguu kan akka qabaatan kan godhu galaanatti kan galu keessumaa ijoolleen Israa'el waaqayyo wajjin akka isaan hin jiraanne maqaa arrabsoo qulqulloota kan ari'atu nama mul'ataa kan ari'atu namoota waaqayyo itti dhimma ba'u waldaa keessaa kan ta'u biyya keessaa kan ta'u raawwatee kan golgoleessuun diina ijoollee waaqayyoodha Rahaab inni jedhamu kun jawwee galaana Isaayyaas Iyyoob boqonnaa 26 lakkoofsa 1-8 argatu Iyyoob boqonnaa 26 lakkoofsa 12 argatu maqaa faarfannaa boqonnaa 89 lakkoofsa 8-9 gidduutti barraa'ee jira inni kun ijoollee waaqayyootti diina kan ta'e waldaa kiristaanaa arafuudha saba waaqayyoo akka inni waaqayyo wajjin jiraate kan godhu diina ijoollee waaqayyoo inni lammaffaan Rahaab isa jedhamu jawwee galaanaa inni sadaffaan immoo jawwee isicha yoo immoo maqaa garaagaraa qaba galaanatti gala jedhamu innis immoo jawwee galaanaa jedhamu inni sun Rahaabidha inni kun immoo jawwee galaanaa Isaayyaas 27 fi faarfannaa 91 lakkoofsa 13 argatu isaan kun sadan wal ga'anii yeroo itti Isaayyaas ergaasaa kana barreesse toorii waldaa Israa'el iddoodhaa kaatee tokkummaan Israa'el iddoorraa badee sabi Israa'el boca gadhiisanii lafti waaqayyo gooftaan maccaa kaleessaa irraa waa argachaa ture lafa duwwaatti geeddarame ijoolleen Israa'el cinqii guddaa keessa galanii boo'icha guddaa keessa galanii Isaayyaas boqonnaa 5 dallaan irraa diigame saanii keessa yaa'aa bineensi keessa yaa'aa horiin keessa yaa'aa inni kaleessa waynii irraa turan lafa duwwaatti geeddarame Israa'el harka duwwaatti hafte egaan waaqayyo kana argee
kana argee isa kana hubatee Waaqayyo gooftaan machaa lola guddaadhaan ijoollee Israa'eliitiin ka'e. Hinkaa Waaqayyo ijaa ba'uudhaaf. Hinkaa Waaqayyo saba isaa ijaa ba'uudhaaf. Hinkaa Waaqayyo gooftaan machaa ijoollee isaatiin ijaa ba'uudhaaf. Mee Waaqayyo ijaanuu ba'uudhaaf hinkaa jedhame. Israa'el iddoo kanatti dhumaa ishee jira. Huuqattuu ishee jira. Simboo dhabdeetti. Miidhagina dhabdeetti. Israa'el iddoo kanatti namni itti goruun jiru waan barbaadetu irra sirbaa, waan barbaadetu irra deemaa, waan barbaadetu irraa nyaata, waan barbaadetu qorqa. Israa'el bara qorqamtu turtu. Egaa Waaqayyo gooftaan machaa gidduu nan gara jedhe. Israa'el sini qaba garba kana. Bara 2016 warroonni qorqamtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin 2017 bara itti qummaannu nu ta'a. Bara 2016 namoonni isaan keessa kan nagagaa ani Waaqayyo gooftaan machaa ijoollee kootiif ijaan baana jedha Waaqayyo. Akka keessan kaasaatti Waaqayyo ijaan baa jedhame. Ijaan baa jedhame. Mee akkamitti ijaan baa lafa Waaqayyo. Hizqeel Isaayyaas 34 lakkoofsa 8 fi 27 tokko kaanii amalamaatti akka jedha Waaqayyo gaafa nan ijaan ba'uudhaaf ta'u. Gaafa saba kootii fi ijaan ba'uudhaaf ta'u jedhe. Kana hundumaa irraa dachaase, kana hundumaa irraa lafa kaa'uudhaaf akkaataa armaan gaditti Waaqayyo gooftaan machaa isa dura kiseerratti ijaan ba'u. Ameen. Ameen. Ijaan ba'u Waaqayyo. Akka jedha macaafni Isaayyaas raajicha boqonnaa 34 8 fi boqonnaa 27 tokko kaasee hamma namaa gidduutti kan jiru akka jedhe Waaqayyo yeroo boofatamuun tokkifamaa jawwee garaanaa raabisa jedhamu billaasa isa qaramaa billaasa isa jabaa billaasa isaan qabeessa Waaqayyo gooftaan machaa hin adabaa hin ajjeesa jedha Waaqayyo. Inni biyya kana raasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataatiin bara 2017 utuu nuun ceen galgala kana du'ee haa boolu. Mana keessan kaasan mana keessan irraa du'ee haa boolu. Mana keessan irraa du'ee haa boolu. Biyya keessan irraa du'ee haa boolu. Isa kana hin adabaa hin ajjeesa Waaqayyo gooftaan machaa. Hin adabaa hin ajjeesa. Adabbiidhaan itti dhaqaa ajjechaadhaan itti dhaqaa Waaqa gooftaan machaa. Yebeeqee lamlaaf du'unnaa. Maali dare inni Israa'el kana qorqeetti akka kanaa godhe ta'u tokkoffaan hin adabaa lammaffaan immoo hin ajjeesa. በእኛ ላይ በምድራችን በቤተ ክርስቲያናችን በቤተ ክርስቲያን ላይ ማንም ነገር እንዳሰለጥን Waaqayyo humna qabaana ijaan ba'u. Kana ajjeese booda ዘንዶውን ወራሳ wajjin jiraatan waraasa wajjin socho'an waraasa wajjin daldalan waraasa meeshaa ta'an hunduma isaanii tokko tokkoon funaalee Waaqayyo gooftaan machaa dhabaa arashee godha. Kanaaf na dhagaa bara 2017 namoonni kallattii garaagaraadhaan gadi qabamtan namoonni kallattii garaagaraadhaan lola gurguddaa keessa turtan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataatiin bara 2017 Waaqayyo gooftaan machaa ijaa isinii ba'a. Ijaa ba'a Waaqayyo gooftaan machaa. Adabee kaasa sanuu rakkeesse. Qulqulleessee kaasa sanuu rakkeesse. Hundeedhaan qilixa sanuu rakkeesse. Isa nu boosise Waaqayyo nurraa qulqulleessa. Kanaaf na dabaa ina keessa hin waraana jedhe. Lammaffaatti Waaqayyo gooftaan machaa maal godha? Ijoollee isaatiif bara beenyaa kaffalamu fida Waaqayyo gooftaan machaa. Maammee beenyaa kan kaffalamu. Waaqayyo ijoollee isaatiin maal kennu? Saba isaatiin maal kennu? Isaayyaas 34 sadii amma furitti tumne yoo ilaalle edda Waaqayyo gooftaan machaa diina ijoollee Israa'eliin tokko tokkoon edda qilixa kaasee booda edda hundeedhaan isa iddoo eebba Israa'eliin qabate edda kaasee booda ani Waaqayyo gooftaan machaa jedhe. Mee Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasnee hamma namaatti haa dubbisnu akka jedha sagalee Waaqayyo. Zakkaariyaas boqonnaa 13 lakkoofsa tokko kaasee hamma namaatti. Waaqayyo isa lafa namaa qabate laphee namaa isa qabate hafuura namaa isa qabate jireenya namaa isa qabate gaafa Waaqayyo ijaa ba'u edda garagalchee booda ijoollee isaa kan barii haaraa fi barii haaraan fi immoo tokko akka jedha macaafa raajichi Zakkaariyaas 12 gaafa sanatti dha Waaqayyo guyyaa sanatti mana Daawitiif Yerusaalem keessa kan jiraatan hundumaaf
burqa cubbuudhaafi burqa xuraa'ummaatti isaan qulleessu Waaqayyo gooftaan maqaa banee gad nurratti gad lakkisa Waaqayyo. Burqaa banee gad nurratti lakkisa. Cubbuurraa kan nu qulleessu, xuraa'ummaarraa kan nu qulleessu, Waaqni tolfamaarraa kan nu qulleessu, burqaa banee kan nutti gaddisa Waaqayyo gooftaan maqaa. Inni jalqabaa kanarraa qolutan waldaa kiristaanaa yoo guddatti, tajaajila yoo guddata, biyya yoo guddata, gaafa Waaqayyo gooftaan maqaa burqaa cubbuudhaafi burqaa isa Waaqa tolfamaarraa raawwatee nama qulleessu gaafa banee gad namatti lakkisu Waaqayyo gooftaan maqaa ijoollee isaatiif banee haaraa fiduu jammaadha. Kana qabamni Waaqayyo. Kalau kami burqaan kun waan hundumaa keessaa qaba. Burqaan kun waan hundaa keessaa qaba. Burqaa cubbuurra nama qulleessu edda ta'e booda lammaffaadhaatti Waaqa gooftaan maqaa bara qummaaluudhaa fi bara daraaruu namaaf gabaa Waaqayyo. Ilaalaa Isaayyaas 5 irratti Israa'el golgoleeffamtee dhumtee gad deebitee namoonni irraa goranii iddoon ulfinaa kaleessaa lafa afaanii qorqitee fakkaatette yeroo geeddaramoo boqonnaa 27 barageetu Waaqayyo gooftaan maqaa ani har'aa jalqabee jennaan burqaan kun inni goge kun inni xooxale kun inni gabbale kun inni dhume kun inni golgoleeffame kun haaraa ta'e akkami qulqullaa'ote ani Waaqayyo gooftaan maqaa bokkaa ayyaana koo irratti garroosaa jira. Warra amantanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataate burqaa ayyaana Waaqayyo gadhiifatu manni keessa jireenyi keessa dhammaa jalqabee qummaaluu daraaruu haa jammaru. Wala kasa kita kali sini bisa. Balik ke mana aku dah torba. Mana kesan jireenya keessaniif tajaajila keessaniif dirree hojii keessaniif maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataate burqaani waan haaraa hojjetu nurra taabanamu gara makana. Mana keessatti taabanamu gara makana. Jireenya keessatti taabanamu gara makana. Biyya keessatti taabanamu gara makana. Kana Waaqayyo bara dalaaguu, bara kumaaduu, bara namni ijatti godhachuuf ni jira. Kanaaf Yerusaalem irratti Waaqa gooftaa maqaa ya dukkana gaari'ee bara dukkanaarraa dabarsee bara boochaarraa dabarsee bara qaqqabamurraa dabarsee Waaqayyo bara kummaaluudhaaf bara daraaru. Kanaaf Israa'el bara dhufutti hin daraara hin huudhaa ija godhataa iji isaatti biyya lafaa hundumaa fudhataa jira. Mereka keessa gaasa bari dhufu dhaame maaloo bari kuma lama kudha torba jedhame bara Waaqayyo gooftaan maqaa kakuu koodhaa ummaatti sudhaa maaloo jireenyi koo jedhame humna Waaqayyoodhaan jedhame daaree adama jedhama baay'ee ganyaatamuun irra ilaalee jedhama waraanatanii barii nyaatamu sinidha haadharwa mana keessanidha haadharwa jireenya keessanidha haadharwa onnee dhabu ishee nama jedhe duwwaa dhabu ishee nama jedhe bara dhufu ila sagale Waaqayyo awwaama sagale Waaqayyo jedhu dubbata bara dhufutti Israa'el daraara himuudha ija godhata itti isaatti biyya hundumaa goota jira. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataatti Waaqayyo bara dalagu bara qummaaluu nuuf haa godhu Waaqayyo. Taasisa Waaqayyo sagale kana lafa qopheesse. Amaariffaan kan yeroo baay'ee waggaamee jalloon kan godhute maqaa balaan xiqqoo fakkaatu maaster biraanii dhageessanii beektu maaster biraanii Waaqayyo gooftaa maqaa kanaa jedhe saba kanatti itti naa himinaa jedhe maal jennaan saba kana irratti ani filaanii haadhaan baasa kan jedhe Waaqayyo. Maal filaanii kun jedhe argitanii eddaadhumaa kana kaase argitanii amma meeqa jedhaa kana guddaa duba kakwaadhaadha biyyoorraa kaasnee makiinaadhaan fuudhee biyyaa kanaasnee kan mootanii fayyadaadhaatti keenya iddoo ka'e kana Waaqayyo fidee waan haaraa ka'a. Akkanaan jedhe Waaqayyo bara rakkinaan daraaramtani bara dhukkubaan daraaramtani bara gadi qabamuudhaan daraaramtani isinirraa kaasee ani Waaqayyo gooftaa maqaa filaanii haaraan isirratti baasa jedha Waaqayyo. Keessatti Waaqayyo filaanii haaraa naa qaba jedha maaloo bara 2017 jedhame Waaqayyo jedhame agandaa haaraan gara koo dhufeera dha maaloo gatiin keessi bakka falama eenyaan keessi bakka falama dadhabbiin kee gatii godhata yaa filaanii Iya Isaayyaas Zakkaariyaas tokko kudha jaama kudha torba Yerusaalem irratti nyooqaa jedhe maaliin isin ayyumaa keessa jedhan
Ejjawan kuma ya sebo iraka saya kenal mana kafaralo asin sabarnya dah singgenya gajalla sabarnya singgenya ofo kenya berada pada akada lewa kayo sabakan rati ijabarnya gadato ijabarnya gadato imbamu mana ke wa kayo kilali haram ko pesira na jara amin me karori haram na ko paira jara bala be mani karori haram ko Wakil kota macam itu jawabnya, itu jodoh satu wakil kota macam mana kalau itu, mana kena ini jawab kapan aja wakil, warota, ogumma, sibila tumula pakai se, nama orang makan di pasar, nama orang biar koricatan, nalota orang koricatan, ini, biar terapi ocin asli sana orang jadi. Mereka sadar orang mentan, makanya kota Yesus Kristus mau wakil jalan ini, karena bulu karena makesat, bunga doa kota Yesus abi tahu pada apa. Amjau fadaba, amjau fadaba. Kakak orang kasih satu, mana ni kan nak berkunjungan? Gak tiap berkunjung, Israel ni orang bos saja. Amma mau tak kata lemah kasih sah, namun tak ada sibila tu mana kasih. Mana sibila tu nak kunjungan? Sibil itu maju boleh wakai. Jangan, gua tu tak buka ni jual lego di buka kabar tu ni wakai. Wakaban tu loba tu ramah kita. Hendak apa? Rere kanda. Angkat ke sana kasa orang mantan. Maka dos saya suruh itu dibawa ke dalam hati. Karena makana, tolong karena nak tempat tu. Mungkin doa kau saya suruh itu. Mungkin jangan tadi ka. Mungkin nama orang celah Hindi kama. Mungkin di mana orang celah Hindi kama. Mungkin celah Hindi kama ya. Kalau tangkap saya doa baik. Yang minus satu budaya di mana orang. Lupa dengar hingga barakau barakibam bawa kau sama kau itu tahun nak berjalan kasut nak tidak lewat kau sama kau onjen baru tak dapat silala baca onjen baru tak dapat nurala baca apa sih lewat berantara biocu lekorenet lewukia lemanfasaukia kalau tadi orang kau sama kau jalan itu wakil kau sama kau ilmu sakit sudah nak apa saja Mandara itu mandara kamu tu orang kerja kesini saya kan orang bukan orang orang mau cuma sosial sesuatu orang kan ada letak mampu tu atau urus nasari yang kata walau jauh yang cerita tadi mandara kosi dah mandara ibarat orang tak tunggal isari tu mana dia wakil bukan macam wakil jadi batu raba kita akan ada wakil sini dia belas sedih buat jauh yang orang hilang tadi bos jauh yang orang hilang tadi orang mau orang hilang tadi mana kau orang Arab sisa hujan itu bagian nanti wakil Yesus dosa lagi nama lagi. Yesus dosa. Orang di mana kena lagi raya di malu. Gati kena luka fawa lagi nama lagi. Ini ada jadi bola. Aku jadi bola binang. Dalam bagai ini ada terlalu tu kita kita. Aku kena nanya wakai. Bila ni akan operasi semalam kena. Ini jatuh lagi. Warga kaya. Maka saya pokoknya solusi. Lakukan saja kasih kamu lebih. Isaias solution saya dikasih sama beliau. Baliknya ya iburoci ayat tiga. Para pengamat belajar mudah ni dia nak kasih kawan. Nak jumpa kawan. Tak ada waktu tu dari apa hidup pada. Mudah ni dia nak kasih kawan. Dan pernikahan tak kasih kawan. Para pernikahan rasa senang kawan. Hojat pernikahan rasa senang kawan. Maka aku saya suka itu membawa ke dalam hati. Mudah ni dia nak sini saya menjawab. Wangkelan lu terbatas sama wakil. Hanya kesan nasa ni. Mudah ni je nana dia aja nak jalan malam. Wakil je jalan malam. Karena tak sisa dia jalan malam ya. Aku tidak wakil kota macam. Warak karan dia nak kawan. Warak karan dia nak kawan. Ani mudah saja dia nak sani dia bisa nak jalan. Haleluya. Barang cakap orang curang jalan wakil. Dan apa? Akan saya itu saya Gurra warna du dari nampak nahe, mana jenna, dorong duma, waran, beringat jawaran, gabarul kaya, kuning bige, kuning cise, kuning kaya, kuning dewa larakan deh. Betul ya? Kenapa? Akan ada wakil, mandara kina marfa bekesat ti mau cari singkek kesana. Menjawab dari negara kesat, kewa tu kau negara kesat.
Ani waaqayyo gooftaan maqaa neetwoorkii ijoollee goote sa'aatii 24 banaan godhanaan jira waaqayyo. Laga isa nakaasa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon waaqayyo gooftaan maqaa mul'ata barootaa sii deebiseera. Amma jalqabee oduu gaarii dhageessaa. Yesuus waan gaarii si dhageessisa yaa. Waan gaarii dhageessa kan waliin jira maalumee. Isa kan namaa dhiisee maalumee. Waaqayyo karoora haaraa sii qabaa jedhamee. Duruma keenya keessa moo jedhama Oromoo. Haleluuyaa. Yesus ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አከናጀ ስለፈራት ወራና ፈተንጀ ና ፈቀን ዋን ዋቀ ይተለ አማታ ከተ እንጃለ ሂሮችን ጂኔኒ ከነ ፎደልባ ጉዲኒ ከነ ጀስ ካናፊ ዋን ዱማት ናፈቶ አቶኒ ናፈቶ ካሮሲኒ ናፈቶ አንካሳር እንጀ ዋቀ ወጥራ ወራ ደማን Hingga nanti waktu kau tahu tak? Baik tu mana waktu itu orang kasih tahu nanti waktu. Itu leko hafuran nanti, itu leko ayanan nanti, itu leko dibatan nanti, itu leko berkasa kau nanti waktu. Orang tak tahu datang nanti waktu kau tahu tak? Tidak sah ditute, nama sah didirise, ane waktu kau tahu tak? Aku jauh berani satu kasih nanti waktu. Memang sekarang kalau tahu tak bawa tak? Tiga tangkan jelaskan maka aku Yesus Kristus wakilnya barang kaya kira bahasa kasih. Dan ternyata barang kalau boleh jatah, jajan aku zero boleh jatah. Wakayo cuma ada suci jamal sudah sikira. Mereka sangkakan di barang ini apa lagi tingkona kafalah muda ramai. Dan ikut jalan boleh Yesus selama lama. Wafili kado. Gara makan akasati, maka aku percaya Yesus itu mewakili tadi. Akado bilang, gara kena lebaran dema, mendarat kena ditabah, bayang kena fatile, bayang kena fatile, kena fatile, mulai kena fatile. Akka sini pakai. Takawan kali itu dari orang lagi. Market itu tadi. Biji apa kali itu pada? Facebook ini itu pada. TikTok ini pada sama orang. Network ini itu pada. Wah itu pada ini. Internet ini itu pada. Takaran orang buat internet ni kau Instagram ini, Telegram ini itu. Dah cari jama orang. Kalau sudah jadi mo, isang kan kisah tu kitin, o dulu sudah cakap ini ni tu. Loksawa kerana tu, dupiwa kerana agenda baru tak, pidaniwa kerana tak macam apa pun tu. Doin kosaran, do kintawan, wanda ada tipan buat kita ni. Nunu kamu dah kata deh, obisati, naik keda, naik kode, nama tu kod gati sahau kasar dia nak gati nama. Luti mau zero kan itu saya tadi kan. Oke pada. Dah cakap dah kan nama mana kan apa. Tapi tu kes pada lekan nanti kita kan jadi rumah. Gafa amen. Ini kalau tu itu gafa. Hane lah. Gua aku tu hane lah. Naik na beri sini je. Mana naik kau? Anu Yesus kau naik kau dera. Amen. Anu Yesus kau naik kau dera. Jangan malam deh. Nanti kau dah curang, dah nanti dah curang. Lai kecuali, eu kerana cis, memang saya semua, aku tu, lai kekor malam buah bukan, Tuhan Yesus Kristus kau jalan apa doa be, udah nikau nasi kau nari ni, ikhlas diri dah, maka Yesus Tuhan harap dan kata, katanya sengaja waktu dia nak malam ya, ojo gari dan merah ojo fire malam ya, mana kira maka Yesus Kristus ojo mantul dan abera. Buat namu tahan namu tatuan hal dari atas kan. Amin. Aman namu tu tu kau namu tu kasut kan macam satu je. Benar. Orang nama kasut ramai. Orang nama tak kasut kasut. Orang nama tak tadi. Ini kau tak guna titin. Orang jatuh je.
afaan jawwichaatiin warra leenjifaman jecha jallootaatiin waan gaarii fakkeenyaaf daqiiqaa 45 dubbadhe daqiiqaa 45 dubbadhe keessaa waan gaarii dubbadhe 99 jiraachuu danda'a. Kan inni fudhatee immoo yaadannoo qabxee keessa bahu amanuu akka jedhee ishee xinnoodha. Merga sana kaasa maqaama gooftaa Yesuus Kiristoos immoo waaqa jiraataati leenjii seexanaa akka kanaan nurraa hagalaka. Nurraa hagalaka wala malaa. Bara akkuma nama qurxurbaa waliin dhaabinaa. Maqaa waliin balleessinaa waliin qophinaa. Nuyi ilmaan mootii haala jeesee kana jiraatu. Nuyi yookiin keenya duudhaa. Yeroo hojii waliin seexaadha. Akka keessa ngaasaati maqaa wal balleessuu wal nyaachuu wal qulqulluu nurraa haga wala malaa. Kau tu ada jalan sana, betul tak? Baru ramai orang kau tak tahu kita tak nak gerak mana tak. Kakak balik, kerjamawa arang gue, guru aja ni. Ikuran kini. Haleluya. Banyak terlewat jalan kau jaga sedese. Berhabis bulgu. Monistar jatuh bulgu aja. Bulgu. Hatta kesan kasan hafuri bulgu murah awalannya aja ramai. Hafuri bulgu murah awalannya. Beri kemana mampu dah berbagi ramai. Jangan asyik dipandu lagi ramai. Kita takut jalan kasan dewan lagi ramai. Haleluya. Kenapa dibalik? Kiriki kan makina tu kapa ofno, kiriki gole kakana gole, kagole resu makina ni, goma jala kafura kakana furu furu. Betul furu kau. Kiriki tiga macam bukan lingkar. Ang kiriki si jala kau men, akan aja waktu aku tahu macam, favorit itu lah. Amin. Betul betul saudara, mana favorit itu dua ni kira mana saudara. Ada balun tadi nak. Buna wali nugina, baraka wali nugina. Wali diramu, silah. Wara sini farai de jirtu warana waktu gofta macam kanan, nana pita. Wara ini kamana nika, warana pita tani nana pita. Wara yo aman tani istani se. Ye bekan zaman silamata. Beri pusman masmar la ya Allah kita tengkaku. Uga Kristus Yesus mau waktu dirata. Nuin kadana, ela phone tiga Kristus beri pulatu. Asif pulat tadi dia tadi wah, karena orang pulat itu pulat lejat yoda kan. Mana kesini ayana wagati fasona tani jallo to bas yo dara har aka se Yesus Kristus ni wa kadira ta marji sini ra pele sino bas aga era bawa ayo dere se bichalo era ara ni mandara sa tu es man kede uga tu ko sini jala baye anga ba simbaye kesini sini gale garuma ale nyoti ta nyoti na rumal ke kidino dere e kito ta tu anda ta ni e kito tore utundure Bakai calo, kali calo, ada kalau wajah ni kesal, akan bawa Yesus ke semula ni kamu, biasa karam macam hiburan tu. Maka bawa Yesus ke situ, bawa ke jalan abah embak. Mari ke, wakai bawa sama jauh kaki dalam gaya Yesus. Baca kesan kasat, gawat kerjaya. Ulama mana kesan paling dalam malam. Ayah mana dalam kamu jepen dalam malam ya. Namo tawaye kerasa di kira malam ya. Akaste hinam lote waktu aku pemecah istana segera orang jalan malam ya. Itu tuh dia apa sih kira Yesus malam ya. Surat Isa sekitar orang kasa dia negara ke sini kira tak, nanti kira dia negara ke sini kira tak. Esok kita, kita ada, nama kami itu berjadi. Kalau kami itu berjadi, kuda tu, Yesus itu wajib kau mana apa tu sih wajib, kumi tu kau apa cara kasih kau kita di mana? Jangan dia jalan malam ya. Malam aku dah tahu malam ayah Yesus itu malam tadi malam kata dia bau sini kaya. Malam bau tadi kan bau sini kaya lah. Malam di mana dia bau sini kaya lah. Mana waktu yang karan di fak mana res? Kerana kerana waktu yang karan. Wah, haleluya. Hindu bawa ke, ikan orang Hindu bawa ke.
Kina kina lulu la pindu fawakai. Isanura kisa lulu kamu la pindu fawakai. Wadrasa kulkulle sura pindu fawakai. Isanura kasura pindu fawakai. Kau tidak Yesus kotora. Nang dala saja, bukaya nak nang dala saja. Cubur akan nama leliku, ejar akan nama leliku, lugabir akan nama leliku. Wah, haleluya, 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 haleluya. Kenapa kawan meninggal tetap? Yesus kita, Yesus kita, Yesus Bapa. Kita nak menjadi kamat Indonesia kalau sekarang ada Indonesia. Galau akan bertemu kamu pernah lalu. Wala tagasisa da tagala makana mun da tagasisa waka ugawa iyo waroni jira jira ni oftula ina fana ni wanya itoli tu kana jira kana ukoti gola Yesus kita tire bisa Yesus sino amasu Yesus haleluya embari dukani ko riba ini ko hikufa Hey Yesus penuba, Himbaria, dukan di koriba, diri ko himkufa. Hey Yesus penuba, Himbaria kita ber, Himbaria, diri ko himkufa. Yesus menuha Himbaria kita sama Himbaria Dikan dikorika Dindiko himkufa Yesus menuha Waka jirata keren sifat Bofta mana mama kain ke haye bifam Dubbi gurguddaan gara keenya dhuftee maqaa Yesuus Kiristoos yaa Waaqayyo iddoo irraa kaanne boca kan nu dhabsiise jireenya keenya kan balleesse afura keenya kan nyaate eebba keenya yaa Waaqayyo gooftaa macaa kan qorqe nutti himte bara darbe isa keessa turtan keessa ijaa isinii ba'ee adabee waraanee ajjeese isiniif immoo baranitti beenyaa keessan deebisuun jettetta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin kadhanne siif haa ta'u. Ulfaadhu waa'ee saba kanaaf. Ulfaadhu waa'ee garboota kee kanaaf. Ulfaadhu waa'ee warra dhiigaan bitatte kanaaf. Dubbii kee Waaqayyo warra jaallatutti dhibbata si haa galatu. Ilmaan badii as keessa jiru si haa galatu. Ilmaan salphina as keessa jiru si haa galatu. Ilmaan yaa Waaqayyo gooftaa macaa seexanni kaan himatan jiru si haa galatu. Ijaanu wayi barana. Annaafatan hadiriifatan. Anitti dukkana eebaayeefa. Kankaraanar qabee karaanaar itti karaatti deebi'ani. Maqaa gooftaa Yesuus kee ol kaasaa kana daqiiqaa muraasan kana. Ilma Waaqayyo siin kadha. Bara 2017 yaa Waaqayyo gooftaa lakkina ijoolleen kee 2016 keessa turan dubbii kana akka garban kana dhufte maqaa gooftaa Yesuus kee ijoolleen kee mo'ichaan haa ba'an. Manni kee mo'ichaan haa ba'u. Dhalli kee mo'ichaan haa dhiyeessu. Ilmaan kee mo'ichaan haa ba'an. Bara 2017 keessa wanti si duraa goge. Waktu sesudah terjadi, waktu sesudah lupudan, humna sagale wanjela gara makanan fe, maka gooftaa Yesuus tu lupu sini pagoda. Agawan hara, eba hara, ulfina hara, jena hara, wajah kenya bayan nikah hamulat, sawa kenya baran nikah hamulat, nagami kenya padebiu, enyu nagaken nundenda siduma kena Yesuus, simiranu fa Yesuus. Ya Waaqayyo gooftaa si kadhadheera. Si kadhadheera. Wali 2017 akka 2016 duraa hin ta'in. Mul'atu ulfinaan, mul'atu araaraan, mul'atu mo'ichaan, mul'atu nu gargaaruudhaan, mul'atu nu loluudhaan, mul'atu nu dhaabbachuudhaan. Gooftaa Yesuus Kiristoos kana Waaqayyootu si haa galatu. Akka deddeetaa raajaa qabee deddeetaa. Hin dubbanne malee sagalee Waaqayyo bal'aadha. Yeroo isheen hin haa ta'u Waaqayyo garuu akkasumaan jedhe eegumsa addaa kunuunsa addaa sabi kee kana keessatti akka inni bareedamu kana booda bineensi kana booda yaadi namaa kana booda shaakalli biyya lafaa sirratti humna dhaangatu nu jedheera gargaari sabaa ta'e kana walii daldalanii yaa Waaqayyo gooftaa maqaa itti saaraa galan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warra dhibaaraan hojjetan qabanii haa argaman. Olkaasa
daldaltanii kan isaa kisaaraa galtan, hojjettanii kan kisaaraa galtan, baattanii kan kisaaraa galtan, garuu hawara jalloota bineensichaa wajjin walitti hidhatanii, akkasuma sana wajjin walitti hidhatanii, baay'ee milkaa'anii yoo ta'e, Waaqayyo Gooftaan machaa kan nama kana godhii keessi deebisee. Barani kan kee haa ta'u, barani kan saba kee haa ta'u, barani kan ijoollee kee haa ta'u. Abbaa malee kan ijoollee kee Waaqayyo oolmaa lakkoofsituu jammaan. Waan akka argaman isaanii dhaabbadhu, jireenya isaanii dhaabbadhu, murtoo isaanii dhaabbadhu, jireenya isaanii dhaabbadhu. Haleluuyaa! Kana nama yoo Waaqa ta'e kan ta'u bahumas akkasuma jecha baay'ee kan jiran of gashaa garuu waan tokko hin kadha. Ela ammaa kan qaddani warroonni lafa kanarra dhaabbachaa turtan, warroonni dachee kanarra ijaajjaa turtan, kadhannaas kadhachaa turtan, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo bokkaa galataatiin isin fayyisa. Habana mujizesa. Mulata karoora haaraa argaa. Karaalee taribbee dheeraa deemaa. Waan akka taribbee argadhaa. Burqaan yaadanne burqaan hin eegamne. Burqaan isin hin abjoonne. Yaadni Waaqayyo akka yaada keessa hin himne. Karoorri koo akka karoora keessa hin himne. Jedhamee kan xaafamee jiru. Inni Waaqayyo sitti yaade. Ganama kana maqaa Gooftaa Yesuusiin sitti raawwatu haa jammaadha. Eebba haaraa argaa. Jireenya haaraa argaa. Bulchina haaraa argaa. Dhukkubni bara 2016 isin dararaa ture. Lakkini bara 2016 isin dararaa ture. Daraachana taa'ee, sombara taa'ee, kaleera taa'ee, dhiiga otaase, gabbuuse, dugda dhufee, miila naqxee, inni adeemsa si dhoowwe. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos gara kana sirraa hawwaalama. Sirraa hawwaalama. Jireenya kana hawwaalama. Maakala hawwaalama. Afurachana hawwaalama. Ulfaatu. Eebbifame. Lafa kana tamayyu maqaan kee ol ta'ee hamulatu. Jalloonni amanni ajandaa seeqaa baatanii deeman dhugaasa. Ajandaa gabaa baatanii kan deeman. Ajandaa asubaa baatanii kan deeman. Sababii gidduu Waaqayyo sagamanii kan galan. Karoora biraa baatanii kan dhufan. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataati. Ganama kana kaasee bara baraan waldaa kana tokkummaa kanarraa raawwatee kan awwaalame haa ta'u. Kan awwaalame haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kan awwaalame haa ta'u. Guddinni saba kee kanaa kallattii hundumaan guddinni waldaa kee giddallumaan akka inni ta'u maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanneerra. Lallabnee nu milkeessu, kadhannu nu milkeessu, hojjennu nu milkeessu, geennu nu milkeessu, baanee gallu nu wajjin ta'i. Ayyaanni kee walgeenni waa eegu, hafuurri kee walgeenni waa eegu, simboon kee walgeenni waa eegu. Guyyaa hundumaan eega jette yoo qoraattiin itti ka'e ija deemaa. Ija jechaan nu hojjetteetta maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataati. Qoraattiin mana keerraa miila Waaqayyoo jalatti galanii dhiifama. Qoraattiin illee hojii keerraa maqaa Yesuusiin miila kee jalatti galanii dhiifama. Kana hundumaa waan gootuuf si agaratu. Ulfina guddaadhaan guyyaa galataa walitti qophaa'aa jiru irratti yaa Waaqayyo mo'icha guddaan nu wajjin taate dhoksaa foonii dhiiga ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoos sirna guddaa የክብር ምስጢር ittiin namni fayyu ittiin qulqulloonni Waaqayyo Gooftaa machaa jireenya bara baraa nuu kenname keessatti ittiin guddachaa adeemu fudhachuudhaaf jennee bara keenya isaan gammana jenne Waaqayyo Gooftaa sirna kana irratti si kadheera maqaa ilma kee Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni kee bifa addaan haa mul'atu. Haa mul'atu harki kee, haa mul'atu barruun kee, haa mul'atu ayyaanni kee, haa mul'atu ooshuun kee, haa mul'atu of kashuun kee. Waaqayyo Gooftaa machaa kana hundumaa waan gootuuf si agaratu. Bara keenya yeroo keenya hundumaa irratti mo'u. Yesuusiin ameen. Waaqayyo sana eebbisu. Ayyaana isaa sababeeffatu. Amma dhumaatti isaa dhaabu. Humna isaa qabu. Jireenya bara baraa sana qabu.